namni kun amma harkaa fuutan ijaara jettan ofii keessan saayit pilaaniin hojjetamee fi akkaataa diizaayinii barbaadamee mana kana fakkaatu ijaaree bakka buuse walii galtee walii mallatteessan immoo fudhanneerra jedhamee immoo mallattaa'ee kunoo hagas maramaaf deemuun barbaachiseera investimantiidhaan ergi gaafatee bakkichi qulqullaa'ee jara amansiisanii warra keessa jiru miti jalqaba keessaa qulqullaa'ee ka'eetu kan akka inni ijaaruuf iyyuu eeyyamni kennamuufi amma garuu jara sutuu keessaan baasiin akkasumatti jira bakkichi illee ammayyuu yookiin hin misoomne daandiirradha utuun qulqulleessiin bakka biraa ijaarii maallaqa amma kana baasii jechuun maaliif barbaachiseera dhimma kana egaa komeen amma isaan kaasan sirriidha wanti hin jedhuu fi koreen yeroo sana ture. Maal hojjettan reesin? Koreen yeroo sana ture. Maaltu hojjetan? Ergii dhufne keezi mana murtiitiin qabame manni murtii kaa namuma mootummaadhaafis nama dhuunfaa kanaafis tokko waan ta'eef dhimma mana murtiitiin qabame gidduu seenuun hin danda'amu. Garuu immoo koreen yeroo sana yeroo murteessu dogoggoraa nama keessa jiru sanarraa dhimmoota qulqulleessu. Wama hunda dogongora hedduutu mudachaa jira akka magaalaa keessanitti koree waan baay'ee balleessaa jira waan ta'eef investimantiidhaan wal qabata. Komee 58 keessa 51 hiikne yeroo jennu komee akkas wal xaxateetu sakamii tanree warra xumuratanii kunoo nurkaa fudhadhaa jedhanii hojjechuuf eeyyama qabaatanii daldaltoota ijaaranii mana kana fakkaatu isumayyuu jara sana immoo bakka buusuun hin danda'amu ture nama biraatu itti gale mana sanatti illee nama biraa gale. Jara sanaa fi lafa investimantii gara biraallee isinii kenninaa jennee irraa jechuudha. Amma isinii gaaffii investimantii PLCdhaan gurmooftanii hojjechuu qabdu garuu immoo namicha ayyalee lammii kana jedhuu fi koreen murteessee Oromiyaa gahee mirkanaa'eeraa fi isin yeroo sanatti fixxanii dhiyeeffanne isiniif lafa gara biraa mana gara biraa isiniif kennine misoomsitu isa kana nuuf gadhiisaa jenneerrillee mariisisneerraa jechuudha. Amanuuf hin dandeenye jarri kun mana murtii dhaqan jechuudha. Dhimma kana abbaan alangaa magaalaa kan keenya qabateetu jira. Yeroo dhiyootti dhimma falmii mana murtiitiin wal qabatu alanni murtii argatu manni sun diigamee jara kanaafis gara biraa kennine addaan baasuu dandeenya. Waan kaleessa ta'e waan ta'eef maaliif akka kanatti kaleessa murteessitan jechuun danda'u. Maal hojjetan? Dhimma jechuun komiinsaa simbira ja'a oliyyuu akka deddeebi'aa jiru dubbachaa jira waan ta'eef inni maal hagam furmaata gootan. Waan mana murtiitiin qabame maal gochuu danda'ama jetta. Mana murtiidhannee hagam mariisistan sin jara keessa jiran kan. Jara keessa jiranuu mariisisne siniif lafa wal fakkaataa mana gandaa gara biraa siniif kenninaati isa kana dhiisaatii himata keessan kaasaa jenne ijoollee keenya keessatti guddisne keessatti dhalanne PLCdhaan gurmoofneerra mana kanarraa iddoo biraan deemnu kan jedhu ejjennoo isaanii isa xumuraa ta'e jechuudha. Garuu dhimma mana murtiitiin qabame waan ta'eef koreema keessatti dogongoree jechuudha ammas. Rakkoo kanaa hiikuu hin dandeenye. Koreema magaalaa dogongoree jennee haa qaban. Magaalaa dogongoree. Sababiin isaas ijaarsi sun qaban turanii ijaarsi san birrii miiliyoona 1.5 jechuun amma nama 200 waliif carraa hojii uuma jedhamee yaadamee ture. Namichi kun yeroo murtaa'uu fi biiroo investimantiidhaaf qulqulleessee kennuu kan qabu magaalaa keessan ture. Magaalaa dogongoree magaalaa keenyaati. Maal tarkaanfii fudhatu ture amma yeroo deebitan? Kanarratti tarkaanfii maali fudhatu? Hoggansa bakka kana jiru riifoormii mootummaan geggeessee hoggansi haaraan bakka buune hojjetaatu jira. Murteen kun immoo mana murtiitiin keezii wal qabate abbaan alangaa kan keenya qabate akka inni gara namichi kun simbira dhufee beeka. Yeroo hunda nutti deddeebi'u. Garuu keezii mana murtii waan ta'e komiin isaanii sirriidha. Dogoggora jalqaba hojjetamedha inni. Dogoggora jalqaba hojjetamedha. Komiin isaanii sirriidha. Waan mana murtiitiin wal qabate waan ta'eef homaa tokko gochuuf hin dandeenye. Isa kanaaf yeroo manni murtee xumuraa kennu yeroo sumatti qulqulleessinee kenninee fi nama kanallee akka bulchiisa magaalaatti dhiifama gaafanne waan deeggarru hin deeggarre gara misoomaatti akka inni galu goona jechuudha. Hayyee gama carraa hojiitiin uumuutiin wal qabatees wantoonni garaagaraa